Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Mucaa koo ni gurguratta moo gabroonfattee teessifatta? Namni Finfinnee Maltiimiidiyaa sagantaa kanaan seenaa isaa isin biraan ga'u qomoo inni irraa dhalate waa sadiin beekama. Qonna, horsiisa loonii fi loltummaadha. Qe'een magariisaa tulluu Oggee Gajjallaatti argamu ammoo qe'een itti dhalatee hanga umurii isaa waggaa 4tti keessa jiraatedha. Hangafa hogbarruu Oromootis jedhama. Onomosmos Nasiib. Maqoota Abbaa Gammachiis Onomosmos Nasiib hiikaa Awaajii jedhamaniinis ni yaamama. Qophii kanaan akkaataa barbaachisummaa isaatiin maqaa isaa sadan fayyadamuus ni dandeenya. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti nu waliin tura. Yaada keessan ammoo saanduqa comment keessaan nuun gahaa jenna. Seenaan isaa kunooti. Itti dhiyaadhaa. Hiikaan abbaa isaa obbo Awaajii Irreessoo fi Armeesaa Aadde Roobee Gammadaa irraa bara 1950moota keessa godina Iluu Abbaa Booranaa Hurruumuu ganda Oggee iddoo addaa Waragoo jedhamutti dhalate. Qomoon hiikaa Awaajii Waragoos jedhama. Seenaan hangafa ogbarruu Oromoo Onomosmos Nasiib kan kanaan dura baay'inaan dhaga'amanii hin beekne hedduu kan jiran ta'uunis ni himama. Barri 1956 yeroon hiikaa Awaajiitti dhalate yeroo wal waraansi bal'aan itti turedha. Abbaan hiikaa obbo Awaajii Irreessoo ijoollee isaanii sadan Boonsaa, Seenaa fi Hiikaa haadhaaf dhiisanii waraana Iluuf Hurruumuu keessatti wareegaman. Erga obbo Awaajii wareegamanii booda itti gaafatamummaan ijoollee guddisuu haadha irratti kufe. Haati warraa obbo Awaajii Aadde Roobee Gammadaa ishoos ijoollee kanneen qofaa ishee guddisuu eegalte. Kanuma keessa osoo jiranuu guyyaa tokko waqtii bonaa yeroo margi itti gogeetti wayita Aadde Roobeen ijoollee ishee sadan waliin ta'uun horii bakka margi jirutti yaasanii marga dheechisaa jiranii namichi tokko dhufee namoonni gabrummaaf namoota butan naannoo isaan horii itti bobbaasan jiraachuu Aadde Roobeetti hima. Yeroo kana Aadde Roobeen ijoollee ishee sadan qabachuun laga ce'anii dhokatan. Turtii booda tarii namoonni gabrummaaf nama butan deemaniiru mala jedhanii waan tilmaamaniif bakka dhokatanii ba'uun gara loowwan isaanitti deebi'an. Battaluma sanatti garuu namoonni gabrummaaf nama butan isaan marsan. Namoota dheeboof gaachana of harkaa qaban ni ajjeesan. Hiikaa fi obboloota isaanii qaban. Haati garuu ilma ishee isa quxisuu harka hiikaa qabattee dabarsee hin kennu jechuun jara waliin wallaansoo qabatte. Haati hiikaa iyyutullee nama birmatuuf waan dhabdeef ilma ishee hambifachuu hin dandeenye. Yeroo kana garboonfattoota keessaa tokko ilma ishee kan gadi hin lakkisne yoo taate ilma ishees akka ajjeesutti hime. Dheeboo isaas itti akeeke. Haati hiikaas ilma ishee baraarfachuu akka hin dandeenye ennaa hubattutti hangaduu garbatee lubbuun osoo turee wayya jettee yaaduun garboonfattootaaf dhiifte. Hiikaanis guyyaa sana booda jireenya isaa gabrummaa eegale. Obboleettii fi obboleessa isaa garuu maal akka isaan quunname hin beekamu. Hiikaan namni isaaf birmatu dhabamee haadha isaa waliin osoo wal jaallatanuu haati boossee mucaan isaadhatti boo'ee gargar ba'uu isaanii maddeen waabeeffanne ni ibsu. Haa ta'u malee barbaacha baay'ee booda Aadde Roobeen mana nama ilma ishee hiikaa Awaajii harkaa butee bade argatte. Namicha ilma harkaa buteenis adaraa gooftaa koo mucaa koo kana ni gurguratta moo garboonfattee teessifatta jechuunis namicha gaafatte. Namichis hiikaan boo'ichaan baay'ee isa rakkisaa waan tureef na harkaa bade jedhee waan yaadeef akka gurguratu Aadde Roobeetti hime. Aadde Roobeenis erga ni gurguratta ta'e hangan horii koo gurguree deebee dhufee mucaa koo fudhadhutti naaf obsii jechuun horii ishee gurgurachuuf gara qe'ee isheetti deebite. Haa ta'u malee namichi jalqaba hiikaa gabrummaaf haadha jalaa butee garboonfate sun hiikaa dabarsee nama biraatti waan gurgureef haati yeroo deebitee dhuftutti ilma ishee argachuu hin dandeenye. Namni lammaffaan hiikaa gabrummaaf bites yeroo muraasaaf erga garboonfatee itti fayyadamee booda kan biraatti isa gurgure. Garboonfataa tokkorraa gara garboonfataa biraatti yeroo tokko farda tokkoon yeroo biraa ammoo loowwan 4 gurgurame yookaan jijjiirame. Onomosmos Nasiib yookaan hiikaa Awaajii.
garboonfataan isaa inni haaraan loowwan 4 isa bites dabarsee kan isa hin gurgurree fi akka dhala isaatti kan isa ilaalu akka ta'e hiikaatti himee ture. Turtii waggoota 2 erga isatti fayyadamee booda garuu waadaa seeneef ituu hin eegin hafuudhaan garboonfattoota 2tti dabarsee isa gurgure. Garboonfattoonni hiikaa bitan kunneen lameenis waldhabdee isaan gidduutti uumameen inni tokko isa biraa ajjeese. Inni ajjeeses hiikaa firoottan isaa bira kaa'ee bade. Hiikaanis firoottan nama ajjeesee badee kanaa garbummaan tajaajiluu jalqabe. Hiikaan haala kanaan osoo jiraatu guyyaa gaaf tokko bishaan waraabuuf yeroo laga bu'etti namichi tokko dhufee dirqisiisee isa fuudhee erga deemeetiin booda soogiddaa moolee xaasaa 200tiin namicha Habashaa tokkotti gurgureen. Habashichis gatii gaariitti gurgurachuuf hiikaa fuudhee gara Matsawwaatti male. Walumaa galatti hiikaan Matsawwaa ga'uu isaatiin dura yeroo 8 carraan gabrummaaf gurguramuu isa quunnameera. Garboonfattooti isaa baay'ee gara jaboos turan. Warra nama nyaatanitti si gurgurra jechuunis isa sossodaachisuus ture. Namtichi Habashaa yeroo 8ffaaf isa bite maqaa haarawa Nasiib jedhu hiikaaf moggaase. Hiikaa fuudhee yeroo Matsawwaa ga'ettis hiikaan namoota adii jechuunis faranjoota yeroo argutti namoonni warri nama nyaatu jedhaman namoota warra adii kana isatti fakkaatanii daran na'e ni roomees. Hanga qalanii isa nyaatanitti eeguurraan kan hafe homaa gochuu hin dandeenye. Kana gidduutti namichi adiin jechuunis itti aanaa itti gaafatamaa qoonsila Faransaay kan ture boodas gorsaa pirezidantii Misir Khedive Ismaa'eel ta'ee kan tajaajile namni Warner Muzanjar jedhamu magaalaa Matsawwaa qarqara galaana diimaatti karaa warra faddaaltotaa dhufee daldaltoota garbaa irraa bituun gara mana isaatti geesse. Hiikaanis namicha adii kana baay'ee sodaateen. Namtichi adiin kunis hiikaan sodaa keessa akka jiru waan hubateef tasgabbeessuuf yaale. Hin sodaatin kana booda akka garbaatti hin gurguramtu bilisa taateettaa jedheen. Hiikaan garuu haasaa Muzanjar hin amanne ture. Sababi isaas kana duras kanneen isa bitan jecha gowwoomsaa akkanaa kan dubbatan turan. Inni kunis haaluma wal fakkaatuun isa gowwoomsaa kan jiru itti fakkaate. Haa ta'u malee akka hiikaan yaade garuu hin turre. Yeroo sanatti ergamtoonni lallaba kitaaba qulqulluu Siyuudiin mana barnootaa ijoolleen dhiiraa qofti itti baratan Eertiraa keessaa iddoo Umkulluu jedhamuutii qabu ture. Maarreen Muzanjar hiikaa gara Umkulluu geessuun barsiisaa mana barnootaa kanaa kan ta'e nama Luundaal jedhamutti kenne. Muzanjar yeroo hiikaa Luundaalitti kennettis make a good man out of this boy akka jedhallee Tasfaayee Gabraab yookaan Gadaan kitaaba isaa Yanuura Nabbii Mahadar jedhamu keessatti eereera. Luundaalinis sirriitti kana gochuu danda'eera. Hiikaa keessaan Onomosmos dhalachuu danda'e. Onomosmos Nasiibis yeroo gabaabaatti barataa cimaa dandeettii addaa qabu akka ta'e mirkaneesse. Dhalatee waggaa 16ffaatti gaafa hiikaa Faasikaa jechuunis bitootessa 31 bara 1872 cuubamee maqaan kiristaanummaa Onomosmos jedhamu moggeef. Afaan Giriikiitiin Onomosmos jechuun faayidaa qabeessa jechuudha. Hiikaan Umkulluu seenee waggaa 5 booda barsiisaa wangeelaa ta'e. Itti aansuun dhaabbata barnoota amantaa Johaane Luundis jedhamu kan magaalaa Biroomaa biyya Siwiidinitti argamutti ergamee waggoota 5f barnoota amantaa olaanaa barate. Erga achi Mitswaatti deebi'ee shamarree waggaa 19 kan taate Miirat Haayiluu fuudhe. Waggaa 15 booda immoo macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikuu danda'e. Waggoota 20 booda Leeqaa Dullachaa fi Leeqaa Laqqamtee sagalee Onomosmos dhagaan wangeelas afaan Oromoon dubbisuu jalqaban. Muzanjar garuu kana hundumaa hin argine. Sababi isaas bara 1875tti Asaawurtaa Affaar keessatti ajjeefame. Onomosmos Nasiib uummata isaa barsiisuuf fedhii cimaan waanta isa keessatti uumameef haadha warraa isaa abbaa ishii fi namoota biraa 3 waliin karaa Sudaaniin gara Wallaggaa seenuuf adeemsa eegalan. Haa ta'u malee loltoonni mooticha Minilik adeemsa isaaniitti gufuu waan ta'aniif Asoosaa darbuu waanta dadhabaniif gara magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irra jirtu kan Faamkaa jedhamtutti deebi'uuf dirqaman. Onomosmos achitti busaadhaan qabamee daran dhibame. Onomosmosii fi miiltoowwan isaa gara Kaartumitti deebi'uuf waan dirqamaniif
Ebila 12 bara 1882 Kaartuum gahan. Onomosmoos achitti dhibee isaarraa fayyee gara Umkulluutti deebi'ee hojii isaa wangeelaa barsiisuu itti fufe. Yeroo sanii kaasee barreeffama adda addaa gara afaan Oromootti hiikuu eegale. Erga yaaliin inni bara 1886 gara Wallaggaa deemuuf taasise yeroo lammaffaaf gufatee booda kitaaba qulqulluu guutummaa guutitti gara afaan Oromootti hiikuu eegale. Haa ta'u malee ijoollummaa isaarraa eegalee uummataa fi aadaa isaa keessatti wanta hin guddatiniif hanqina jechootaa fi jechamoota afaan Oromoo wanta qabuuf gargaarsa barbaaduuf dirqame. Akka carraa ta'ee shamarra Asteer Gannoo jedhamtu kan Iluu Abbaa Booraatii gabrummaan gara Yemanii fudhatamaa osoo jirtuu loltoota galaanarraa Xaaliyaaniitiin bilisa baate Umkulluutti argate. Ishiinis hojii isaa barreeffamoota gara afaan Oromootti hiikuu irratti gargaarsa olaanaa taasisteef. Gargaarsa ishiin gooteefiin kakuu moofaa gara afaan Oromootti hiikee waxabajji bara 1897 xumure. Bara 1904 gara Wallaggaa deemee uummata isaatti makamuu danda'e. Yeroo san bulchaa Wallaggaa kan ture Dajjaazmaach Gabra Egzaabeer fuula ifaanis isa simate. Yeroo duraatiif uummata isaaf afaan Oromootiin kitaaba qulqulluu lallabuus eegale. Haa ta'u malee qeesonni amantaa Ortodoksii naannawa sana turan afaanicha wanta hin dhageenyeef jibbiinsa cimaas irratti horatan. Jaalalaa fi kabajni olaanaan inni uummata Oromoo biratti horate wanta isaan rifachiiseef sababa maaramii kabaja dhorke jechuun isa yakkanii paatriyaarkii Ortodoksii kan ture Abuna Maatiyos biratti akka dhiyaatu ta'e. Abunichis himannaa qeesoti dhiyeessan irratti hundaa'uun akka biyyaa ba'u itti murteesse. Haa ta'u malee Minilik murtii abunichaa haquun Onomosmoos gara Naqqamteetti akka deebi'u garuu sanaan booda gonkumaa akka wangeela hin lallabne itti murteesse. Sanaan booda sochii inni uummata bal'aa keessatti taasisu waan daangeef mana barnootaa Naqqamteetti bane keessatti barsiisaas ture. Yeroo sanas balaan biyya ari'amuu isa marsa ture. Liji Iyyaasuun bara 1916tti aangoo fudhannaan amantaa isaa akka barsiisu eeyyameef. Liji Iyyaasuun waggaa tokkoon booda aangoorraa fonqolchamus murtiin isaa akkuma jirutti waanta itti fufeef Onomosmoos hanga gaafa duutti barreeffamoota adda addaa gara afaan Oromootti hiikee raabsuu fi kitaaba qulqulluu barsiisuu kan itti fufe yoo ta'u, barreeffamoota inni afaan Oromootiin qopheesse keessaa kan armaan gadii eeruun ni danda'ama. Onomosmoos bu'uura ogbarruu Oromooti. Umurii isaa waggaa 4tti bobaa harmee isaa keessaa humnaan fudhatamee daldaltoota garbaan al-8 kan gurgurame hiikaa Awaajii yookaan Onomosmoos Nasiib nama amantaa cimaa fi barsiisaa gameessa akka ture ni himama. Barreessituun kitaaba Making Citizens in Africa, Ethnicity, Gender and National Identity in Ethiopia jedhu kan taate Profeesar Gargaartuun Laharaa Smith ogbarruu afaan Oromoo keessatti dadammaqiinsi inni dhugaan dhuma jaarraa 19ffaa yeroo Onomosmoos Nasiibiif Asteer Gannoo uumamuu isaa barreessite. Namooti lamaan kun gama amantaan cinatti gumaachi iddoo fi sadarkaa afaan Oromoo fi uummanni Oromoo qaban ol guddisuu keessatti qoodi isaanii olaanaa akka ta'es Profeesar Gargaartuun Laharaa Smith barreeffama isheen himti. Dheebuun Onomosmoos Nasiib beekumsaaf qabu yeruma daa'imummaa isaatii eegalee daran olaanaa akka ta'e Profeesar Makuraa Bulchaa barruu isaanii gumaacha Onomosmoos Nasiib barreeffama Oromoo keessatti qabu irratti xiyyeeffachuun barreessaniin himu. Haaluma kanaan hiikaa Awaajii amantaa, seenaa, ji'oogiraafii, herregaa fi afaan qayyabachuusaas barreessaan kun ni eeru. Nama biyya Oromoo jechuun kan of himu hiikaa Awaajii yookaan Onomosmoos Nasiib kitaaba faaruu amantaa, galata Waaqayyoo Gooftaa Maccaa jedhuun eegalee kitaabilee amantaa fi miti amantaa hayyuulee afaaniin hedduu leellifamanis katabeera. Barreeffamoota inni afaan Oromootiin qopheesse keessaa kan armaan gadii eeruun ni danda'ama. Kitaaba xiqqaa mata dureen isaa Onnee Namaa jedhu kan faaruu 100 qabu afaan Giriikii irraa gara afaan Oromootti hiike. Bara 1892 kitaaba xiqqaa Luuter Kaatekiizim jedhamu afaan Oromootti hiike. Bara 1885tti gargaarsa Asteer Gannootiin kuusaa jechootaa Oromoo Swiidin
kan jechoota 6,000 qabu qopheesse. Bara 1886 faaruu wangeelaa galata waaqayyoo guddaa jedhamu hiikee maxxanse. Bara 1894 tumsa Asteer Gannootiin kitaaba sheekoo gaggabaaboo 79 qabu maxxanse. Mata dureen kitaaba kanaa jalqaba dubbisaa jedhama. Kitaabni kun fuula 174 fi jechoota 3,600 qaba. Oneemosimoos ergama isaa dachee irraa haala armaan olitti ibsameen xumuruun waxabajji 21 bara 1931 dhibee onneetiin addunyaa kanarraa boqote. Siidaa fi yaadannoo seenaa Oneemosimoos Nasiib yoo ilaallu ammoo magaalli Hurrummuu siidaa yaadannoo daandii konkolaataa magaalittii qaxxaamuree darbu cinatti dhaabdeen hiikaa awwaajii yaadatti. Waldaan Makaana Yesuus Naqqamtees siidawwan awwaalchaa Oneemosimoos Nasiibii fi aadde Asteer Gannoo dhaabuun qe'ee ishee keessatti qabatteetti. Oneemosimoos Nasiib dubbii waaqayyoo yookaan dubbii hafuuraa qofa osoo hin taane dubbii afaan Oromoo addunyaaf beeksisuu keessattis qooda guddaa akka qabu hedduutu dhugaa ba'a. Kanarraas kan ka'e siidaan yaadannoo hiikaa awwaaj iddoo uummataaf mul'achuu danda'u magaalaa Naqqamtee keessatti dhaabbachuu dhiisuun isaa hanqina ta'uu isaatus himama. Oneemosimoos Nasiib haati warraa isaa jalqabaa Miirrat Haayiluu erga boqottee booda Dimboo Garbaa fuudhe. Dimboon biyyi ishee Sayyoo Wallaggaa yoo ta'u adaadaa ishee gaafachuuf yookaan dubbisuuf osoo imalaa jirtuu namoonni gabrummaaf nama butan qabanii gurguraniin. Namoonni gabrummaaf nama gurguranis Mitswaarraa gara Arabiyaatti ceesisuuf osoo jedhanii waraanni Ixaaliyaa bilisa ishee baase. Boodarra Oneemosimoos Dimboo irraa ijoollee 4 horachuu danda'eera. Oneemosimoos dhala namaaf gorsaaf ergaa kana dabarseera. Dhalattanii gara biyya lafaa kana dhuftaniittu. Isin dhala namaati. Fedhiin dhala namaa nyaataa fi mana jireenyaa argachuudhaan qofa hin xumuramu yookaan hin daanga'u. Dhalli namaa uumama isaatiin nagaa hin beeku. Foon isaatiif yoo yaade, foon isaatiif yoo abboomame hanga dhuma jireenya isaatti bu'aartii hin argatu. Hin quufus. Dhalli namaa bu'aaruuf yaada isaa gabbisuu qaba. Keessa isaas dhaggeeffachuutu isaaf mala jechuun Oneemosimoos Nasiib ergaaf dhaamsa kana dhala namaaf dhaameera. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan qophii nuti seenaa Oneemosimoos Nasiib yookaan hiikaa awwaajii irratti xiyyeeffachuun qopheessine kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.